خنداوچا جرتن نصرو تيفي نعملين الله أكبر دانتي كينيا كبجمو جالتمو ألفادا بريزدانتي موتوما Parlama daa'imman dura dubbachuuf obboleessa keenya kana nutillee akkuma keessan kana online يا إرجما كوتو خنانكي ننكبني صدر كانوا ليكا أنا مندكبني نما برانيسي أنبياء جالي إمام الأنبياء إلهي سيفيلي حادثون دلتي أبانا بودسي نبي سنجلنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشما أركفوني خبجمتوتا داوتوتا هردفتوتا جالتوتا أكسما خنين رقفتوتا تاتن خنداوچا جرتن نصرو تيفي نعملين الله أكبر خنت عن سودان قاعد داوتوتا خين خبجمو في جالتمو أو مقالة أو وداي خيسا وسما ديما جرو نما خبجما جالتما برسيسا أخلاقاف ناموسا جبين سبورتي حافظة قرآنا وبرزخينيا نصرو سلطان أستاذ ماستر أكسم برسيسا نصرو شيخ سلطان إسا براتي غوري إسا دبسني أچمانغا استديو إسا بفهوتا ميداغا بريدا تهن وجتي ولا ديما جرو زيارة أچراغا أبو داوتو تغيجان هاي تك سلامتانا جالا جئه نوتيس قادران داوتو تهنيتانيتي أو نصرو تي برتي سغنتالي ببريدو في ممي دقدو نچرق قلقسو داوچات الرئي الرامو خبجمتو تبرتو تخينيا أكس مسايبان كينيا كاكالي عارف إساق أستاذ يوسف قاسم أكسما خليف أحمد فيمس في بيتي جرى خناوي جنين سنة يو جمال جت أيه بسم الله جلك ورتي سلامتا كيتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنيس بكم كيسم بوي دعوتا نصرو تي في راتو كوان تعرف دعوتو تكيني سنينجلي أنيس دعوتا سنين راتو كو وعليكم السلام جدان جلك ورتي سلامتا إساتين أكم بوليس كيا إسنيفو ميالتي كان ترجمنو استديو مقالة أودا استديو برسيسا كينيا سابوم نصر الدين سلطان نصرو تي في كيسا ترجمنا وان تعرف dhugaa dubbachuuf obboleessa keenya kana nutillee akkuma keessan kana online aan isa daawwachaa turre akka carraa ta'ee nuti yeroo dheeraa naannoo waggaa 4-5 dura warra quraana wajjin kana'ee ni jijjiiraman illee akkaataa nuti duraan itti sabaynu sanirraa gaafa san inni illee mataan isaa akkuma kiyyaa kana online gubbaa yeroo isa hordofaa turetti ay isuma wajjin barataa ture san rifeensa akkana godheedhe akkasi alhamdulillaahi carraa yeroo dheeraa booda erga adda baane boodatti online gubbaa walitti deebinee har'a mootu sagantaa ziyaaraa isaati irratti argamne saniifu obboleessa keenya wantoota gaarii waan ummata hawatanii fi ummata barsiisan gadi dhiisu jira saniifu isinillee jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa carraa ijoollee islaamaa ta'e yeroo ammaa waa hundaan dagaagte ispoortii ta'ee quraana ta'ee beeki rabbii waa hunda namaan kennu waa hunda wal bira namaan kennu garuu obboleessi keenya rabbiin ispoortii saabuun kenneefi haafiza ustaazummaa kenneefi tambirallee barnoota dilellee itti jira jechuudha saniifu kana hundaa carraa kana hundaa argateetiin jira waan taateef nuti har'a hedduu takka gammanne yogguu online aan isa laallu istiidiyoo akkana bareedu tanallee qaba waan seene akkanumatti ganduma waa keessa deemee waraabee waa gadi dhiisutti jira jennee yaanne dhugaa dubbachuuf istiidiyoon taa duuba saniifaa waan jiru tu argitan saniifu meedhii isaasini wanni isin hin jennu kana maatis sagantaa bobbohaartii hedduu asirratti gallakkifamaa ture haayilaayitii isaa akka jala nuu kaayan asumaan gaafachaa sagantaalee dorgommii garaagaraa sagantaalee bashannana addaa tan amantaadhaa wajji waliin faalleessine ta ispoortii qabiyyee ispoortiif keessaa qabdu ciida kanarratti hojjechaa turan aboon isin daawwateetiin jira Maashaallah. Wayi ida kana qofa? Ida kana qofa miti. Dhugaa dubbachuuf? Amma ida kana dura wantu ture. Osoo ni YouTube'n baasin dura, hin banatin dura ani katasaa barsaa isaanii eenyu? Akram. Akram. Sabam Akram. Kabajamu sabam Akram waliin hojjechaa turre isaanis gaa abbaa fi kabaju waan ta'eef isaan jala dhufaniiti waliin sagantaa gaggeessaa turan. Agarsiisa adda addaa TV Hamilton irratti TV Islaamaa irratti gaafa isaan dhiyeessan dhayinii irraa waraabaa ture.
hedduu takka nama gammachiisa. Akram. Akram. Sabam Akram. Kabajamoo sababa akramii waliin hojjechaa turre isaanis gaa abbaa fi kabaju waan ta'eef isaan jala dhufaniiti waliin sagantaa gaggeessaa turan. Agarsiisa adda addaa TV Hamilton irratti TV maaltu akkaan nama gammachiisanii beektaa? Ka haafizaati. Ka nama quraana qareeti. Kana ta'uudhaan nama gammachiisa jechuudha. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Akkasii rifeensa kana laaltanii abooku mucaa ish sheexaana maal qajoon nama beektaa? Sunnaa Rasuulaa ta'uudhaan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Saniifuu gaa hojii isaan hojjechaa turan hedduu takka ni dinqisiifanna ni deeggarra ni jajjabeessina ni jaalannaasi. Hojuma santu gaa nutis akka dhufne yeroonii fi kaameeraa isin bananillee akka jala teenya waraabnu nu godhee jechuu barbaadeeti. Akkasii akkuma tuu kaaste namni kun arras baheetiin qofatti nasrutiif jedhee sooshaal miidiyaa irratti haa ba'u malee uummata islaamaatiif hojjetaa ture. Akkana. Iida irratti yeroo hedduu miidiyaa Hamiltonillee TV Islaamallee argeetiin hin jiran. Akkana. TV Islaamati irrattis qophii addaa iida irratti qophii ispoortii warra akkasitti motorri gararra ba'uusa warri dhiyeessaa jiru isa. Akkana. Warra akkasii sibiila dabsuusan miidiyaa irratti warri isin gartan suni ka dhiyeessaa jiru isaa jechuudha. Kanaaf namni kun dhugaa dubbachuuf uummata islaamatiif lafa jira mindaa inni argata akka hin jiru bari yooniif fudhattee amma fakkeenyaaf warroota ispoortii sibira qaruu jiran kana yooniif fudhatte an warroota wajjin quraana qanaatu roora sibira barachuu jiranii jira maallaqa takka raafuu nutti hin jiru takka raafuu nutti hin jiru akkanumatti barsiisummaa ficcisiisee barsiisummaa isaa saaboom ofii qabu kana saaboom ebalu godhee achi baasu jira nama islaamatiif lafa jira as gubbattillee nama islaamaa waa yaadachiisu jira saniifuu nuti ijoolleen islaamaa keessattuu dargaggoonni yeroo amman tanaa sooshaal miidiyaa hojjechuu jirru akkuma boleessi kiyya kaase dargaggoonni amantaa biraa gosa jiru hundaanuu amantaa isaaniitiif dhaabbachuu jiran amantaa isaaniitti irraa waa deebisuu jiran nuti yoo dargaggoonni keenna ofii irraa waa deebisuun duratti keenya ka amantaa islaamati irraa waan adda addaa deebisuu jiruyyuu bira dhaabbachuutti hin jiru kama biraa hordofuu jira yuutuubar gargaraa saniifuu ka isaa qofa sabiskiraayib godhuu miti isinis banadhaa sabiskiraayib isinii goonee akka ummata amantaa biraa san taana isinis banadhaa anis nin banadha sabiskiraayib naa godhaa. Saniif fakkeenya waati nama tokko muuziqaan haraamii jettaan dirqama nama tokko wanni kun haraamii jechuun duratti waan silaa waan halaalaa ka haraamaa ka bakka naamaa san cufu baasuu qabda. Akkasii miti mee yoo muuziqaan namaan halaali haraamii jette namni maal haa dhageeffatu waan halaal takka fiduufi qabda waan halaal takka fiduufi qabda tabira harka kaa'uu qabda. Saniifuu gosa jiru hundaan amantaan islaamaa gosa diraamaa ta'e gosa nashiidaa ta'e gosoota goofata adda addaa goofata illee ni qabdi waan ta'eef amantaan islaamaa gosa jiru hundaanuu bira haa dhaabbannu isiniin jenna gosa ispoortii illee akkuma boleessi jedhe almu'minul qawiyyu khayru wa ahabbu ila Allah wa ahabbu ila Allah min almu'mini dayfi maaliif min almu'mini dayfi sun wa quwwatihi wa iraadatihi wa jismihi wa ilmihi waa hunda keessatti jismi qaaman jajjabeenya keessatti imaana keessatti ilmi keessatti wa iraadati qabuyyi jene malee jabaadhane malee gosa kanaan jabaadhane nusne gosa ispoortiitiin jabaadhane nusne gosa maallaqaatiin moo jedhee nusne gosa imaanaati jedhee nusne waa khayrii cufa keessatti muumini jabaa ta'uu qabaa jedhe saniifuu muumina jabaa san taanetiin argamuu qabnaa isiniin jennu obboleeyyan keenya. Akkasi kana yennaa namni silaa yeroo keessummaa biyye xiqqoo ifumaa faasoo eegaleeti keessummaa tanaan dubbadhu jaa garuu moo jarri gaa nu duras dubbachaa turtanii saniifuu dubbadhaa jedhanii nu kennanii yeroonii fi nutis gaa keessummaa ifirratti wallaallen taanu manuma isaanii dhufnee booroo isaanii irra ol baanee asii osoo isaan hin dhorkanne gadi hin buunu mee isaanoo gaa maal jedhanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattoota jaalatamtoota Nasruu TVdha hedduun isin galateeffadha ani gaa yeroo hedduun isin taasoo ture. Namni yeroo hunda yeroo taasee wal sarachaa waan ta'eef arra keessummaa qaqqaalii tarkannee jirra keessummaa kanaafin ibdira carraa dabarsee ture ermoo warraan tana carraa naa kennu isaaniitiif hedduun galatoomfadha asirratti nama qaalii akkaan jabaadha arraan tana istiidiyoo teenya dhufe osoo nun tuffatinitti paarlaamaa daa'immanii guutuurratti pirezidaantii Oromiyaati namni nuti akka Oromiyaatti ijoodhaaf qabnu nama kan namni kun eenyu dhiiroo nama isin galtan kan dila kana keessa tayri ammaasis akka istiidiyoo Hamilton irratti akka odina Harargee baha magaalaa wadaa irratti istiidiyoo Hamilton harkaa qabus isaanii namni akkuma asin dura dubbachaa turanitti qophiilee adda addaa gaafa nu affeeranii barsiisaa keenya saawwan kan fa'aa wajjii fi saayibban kiyyaa fi bartoota keenya fa'aa wajjiin nu affeeranii nu waraabuu turan hedduu isaan galatoomfadha arraan tana istiidiyoo keenyatti argamuu isaaniitiif hedduun isaan galatoomfadha namni suni mee beekaasin jara keenya ni beeytanii isin nama san ana fa'aa
Ana. Akkasi ilaaltanii garta kanatti saahibaan jira nama afurii jira. Afuriin kana keessa saahibni kiyya isaas booda maqaa isaa isiniif ta'a. Namni sun anaa ja'a. Isinuu ni beektan akka isan ta'een isaa miti. Anatu isaa miti. Pirezidaantii paarlamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa qofaa miti. Pirezidaantii paarlamaa daa'immanii naannoo Oromiyaa, pirezidaantii paarlamaa daa'immanii godina Harargee Bahaa, pirezidaantii paarlamaa daa'immanii godina bulchiinsa magaalaa Awwadaay, dura bu'aa gamtaa barattoota Markaz Diyaar Islaam yookaan Daandii Xaliilaa akkasuma dura bu'aa gamtaa barattoota addaa akkasuma immootu amma ittuu seenne mallayi kunillee maaliif akka deemu jiru ni ifnaaf. Eega kaa pirezidaantii daa'immummaatiif waa'ee gamtaa barattootaatu hine mallayi kunillee eessa akka deemu ni ifna waan taateef saniif aangoo kana hunda ka qabu editaraa fi kaameraamanii miidiyaa Hamiltan damee Baha Oromiyaa gisee jennu Arsii qabatee Harargee qabatee wanni silaa Baha Oromiyaa jiru kun isa jala Baha jalatti argaman taateef editaraa fi kaameraamanii miidiyaa Hamiltan hamilee ummata kan damee Baha Oromiyaa maqaan isaa Abdul Wahab Sheikh Jamal Haji Yusuf Ahmad Uleenyoti bannaa jedhanii kunoo isa kana saniifuu kabajamoo pirezidaantii keenya kabajamoo jaallatamoo ulfaata pirezidaantii mootummaa paarlamaa daa'imman naannoo Oromiyaati. Maashaallah. Haallichuun itti aanu kun maqaan isaa Ustaad Yusuf Qaasim Galatee jedhama. Barataa mana barumsaa Markaz Diyaal Islaamii fi imaama masjiidota hedduu magaalaa Awwadaa keessaati. Namni haafizaa kun masjiida hedduu sassalaachisa. Handhuura magaalaa Awwadaa masjiida maali karaa magaalaa handhuura keessatti argamu. Imaama iddoo sanaati akkasuma ammaasis ani gaa akkanaan jettan dura bu'aa yookaan pirezidaantii gamtaa barattootaati qattiif barreelleen gamtuma barattootaa kana gamtaan barattootaa mana barumsaa Markaz Diyaal Islaam kun jara kun hundillee miseensuma gamtaa barattootaa saniiti achuma keessatti hojii tola ooltummaa takka waliin hojjanna isaan hundinuu warra hojii hojjannuuni garuu immoo warra bara kanatti keessaa'u 2014 kanatti lafee duwidaa ta'anii hojii tola ooltummaa maallaqa islaamaan tana yaa'u jirruun kana haala kanaan walitti sassaabanii rakkataa ittiin gargaaruu irratti gumii hirphaa waan jaamu irratti warra lafee duwidaa tahee nu gargaaraa turee fi gorsaa kiyya obboleessa kiyya hangafa abbaa kiyya jechuun danda'a Yusuf Qaasim Jaamaa gaa isa jechuun namoonni diraamaa guddaa fiilmii Shira Hattuu jedhamu kan garee Fazakir Daawaa Giruupiin waggaa dabre gallaqqifame sana irratti barreessammaa keessattii fi gulaalummaa keessatti akkasumas aktara tahee hojjechuu keessatti gahee warra qabu warra achi irratti hordoftan mudawwariin qabu gaachatti inni tumama namatuma hedduudha. Haayilaayitii irratti kunno argu jirtanii garee san irraa hin baane. Hayyee qaalicha kanaas gaa maqaan isaa Aarif Isaaq jedhanii diktaatara beekamaa yeroo ammaan tana ol deemaa magaalaan Awwadaa qabdu keessaa isa tokko kaameraamaanii fi editarii istiidiyoo Nasruu TV akkasuma fakkaata. Asmaanuu gaa obboleessa Shambal hedduu yoo daawwattan hin beeku filma yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin filmii musliimaa yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin dalagamee keessatti aktara beekamaa fi aktara guddaa mujrima sayannoon san tahee hojjete Shambal obboleessa sanii hanga hagama bitaa kiyyaan argamu obboleessa keenya Ustaad Khaliif Ahmadii nama sheekaati nama maastaraati san qofaa miti nama daa'iidha ani namni maal naan jee makiinaa isa kana wajjin seenuu deemuu fadha naan jee. Maashaallah. Wajjin himanii maali jennaan gaafa wayii wajji deemee jeeboo hanga asii fadis dhaynee ol deebinu fadis ma jeemisa? Fadis hanga hoonaa. Hanga deebinu osoo takka afaan isaa lafa bu'in nama du'aa nu godha da'uma nu godhaa dhufee jee. Dhugaa rabbi nama bakka. Gaafa sana soo makiinallee nuun kufteene akka waan shahidee taanutti yaadaa ture. Kunoo gaa hiriyoota kanneen hojii taa'aa jirra iddoon jirru immoo istiidiyoo Nasruu TV. Hayyee galatooma isiniin jecha asumarratti obboleessi kiyya osoo maqaa xiqqeetiin ture gabaabsitiin isiniif hima. Obboleessi kiyya qaalii fi kabajamaa jaalatamaa namaan akkaan jaaladhu keessatti nama halkanii fi guyyaa keessatti qabsaa'ee istiidiyoo Nasruu TV dhaatiin. Istiidiyoo Nasruu TV jechuun namni hundeessas nama harkaa qabus arraas yeroo hunda isa ganaallee jechuudha. Namni sun eenyu dhiiroo
nama yeroo halkanis guyyaas yeroo barbaadetti yeroon waraabbiin takka jirtu ka'ee waraabee itti taasisu godhee waan jiru istiidiyoo tanaaf dhaabbatee bakka bu'ee eenyuun tikaatarra ni eegtanii ammaas ammaan tanaa'u jala haayilaayitii isaa ilaaluu danda'an yeroo nashidaa namaa kafar godhee hojjetu. Akkana maasha Allah takkaa isaa muuziqaa yookaan waan haaraam takka dalagee qullaa yoo nakuma ta'e jiru takkaa hin argine takka sheekanii fi nashidaa ijoollee musliimaa bichaa hordofa qaalii fi kabajamoo hedduun isin galatoomfadha arraan tan asitti argamuudhaaf daawwattoota keenyaaf yaada kennitanii asirratti argamuudhaan hedduun isin galatoomfadha miidiyaa musliimaa biyyattii osoo oromiyaa bichaan ta'an akka addunyaatti guutuurratti osoo hojjettanii arraan tan osoo nuti dhuftanii asin nu laaluudhaaf hedduun isin galatoomfadha. Sagantaa biraa akkanaa wal fakkaatuun walitti deebinuu nageetti isiniin jecha saboom Nasraddiin hin galatoomi jecha jecha keenya xumuraa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasru TV subscribe like share comment godha.